dubbatu da fede waan khayri da ha dubbatu jede yo waan khayri da dubbatu dan dandenye afaan fi da walitti qabate ha ta'u yo kana deemu je bakka sani atiin gartee waan hamtuudha facaasu fi bittinneessuudha beeytu rabbii kee sodaadhu duuba wallahi khayri dalaytu hamtutti of jalan jijjiirin lafeetiyya miskiina wallahi akka of miidhaa jirtun beeytu ati ni gargaari yoon ta'elleeni akkuma amma isin jettee kana gaajiruun ammaatuni khanuti itti jirru kun sobee mallaqa waliin funaannataa kun dhugaa rakkatee rakkoo ofiitii fi dubbata ta'u ofirraa duuba nama itti gooneeti guyyaa itti beellamnee nama kana mana inni jirutti dhaynee barbaannee ollaan isaa sanii wajjin haasawa goone nama tokko goonee fi rakkoodhaa qabamoo in qabu namni kun mee akkami jennaan jenneeti walii galu dhala hada tarbiyati al-islaamiyya kana maleedha islaamummaan nama arrabsaa jettu hin jirtu abadan khammaan afiyati arraba diyana godhanne kana hattani nama islaama inta inirra yoo nati arrabaan dubbattee isa xiqqeessitee isa miite rabbiin guyyaa qiyaamaa irraa si gaafatu fi ta'a shari'aan islaamaadha anta kafir anta mujrim anta zalim jedhiin jettulla ati kafira ati gartee nama akkanaati ati nama akkasiiti jedhiin isin jettu injiru wallahi injiru qur'aana fi hadiisatti illee injiru abadan fidi abbaa feete wanni nama arrabsaa jehu islaamummaa keessatti abadan injiru nama xiqqeessaa wanni jedhu amantaa islaamaa keessatti bakka takkatti harkatu isin jaawu hada diinuna yaa akhi diinii keellee maqaadhaan ture isinii irdiidhaan balleessinii kabaja diinii keetii situ eeggataa ati eeggadhu dursa kabaja diinii keetii yoo ati eeyde kabiraallee si eega yoo ati diinii kee xiqqeessite kabiraallee akkasumatti keessa garmaamaa jechuudha amma waan inni isiniin jehu akkuma jedhame yeroo inni jira nama kana lubbuudha isaadhaa baraaruu fi nama itti godhatamee qoratamee rakkoon isaadhaa beekamee taanan dirqama gargaaruudhaan jechuudha ilma namaati eega rakkate ani takkammoo ofii kiyyaan agarree namni gartee ofuudha of ajjeessa jedhee ofitti fiigu silaa innuu rabbiinu lola walitti banee jira jiru adduniyaatii fi jecha hiyyoomateef jecha ani ofiin ajjeessa gaafa jedhu namni tokko guyyaa qiyaamaa akkuma gartee asirraa du'ee deeme sanitti kaafama jedhe nabiin alamaa alayhi salaatu wassalaam namni gartee ofuudha ajjeesselleen akkasitti kaafama namni gartee qorsa dhugee kaafamelle gartu illeen akkasumatti kaafama yaabo sigale du'a tana akka taphatti ilaalin anuutu yeroo dhaabin kaayyadhe ati maafi of darartee siin jehu fi ta'a rabbi hogguu aadaa fudhattee fiidu kana akka nama jannata seenuudhaatitti ofitti ilaalin wallahi isuma dhugaati asirratti illee miidhamaadha akhiratti illee miidhamaadhaati dal rabbi si gaafatuu fi ta'a guyyaa qiyaamadha erga akkasuu ta'ee namni kun gartee aadaa fi abbaadhaan qabu awwaanin takkan isinii hima silaan inni jiraatee haasawee irra bareeddudha namni akkanaa kun yeroo ammaadhaa haadhaa fi abbaa irraa maaliin eeggata dardara bareedaa kana umriin isaa jiidhaa lageessaa kana tattaafatee waa hunda injifachuudhaan danda'a jireenya hunda ilma dhiirati osoo shamara taatee hanga takkaadha wallahi hedduudha nama gaddisiisa jechuudha walaakin garuu bakka barbaade deematee dalagachuutti humna qaba fayyaadha rabbi isaa kenne maaltu aadan ofitti isa fiisise kanaaf obboleeyyattiya awwaanin isiniin jehu namaadha awwaan jedhinaati dandeessu qarqaarii dadhabdummoo dhiisii bira kuuti sigale wallahi akkan yoo rabbi si laaffise kennadhu rabbii fi jecha liwajhi illaa idhaadee kennadha sigale yoon qarqaaruudhaan edin afaan kee qabadhuudhaa deemi harka kee walis sassaabadhu ani waanin takkan isinii hima guyyaa qiyaamaa koomentii nama jala teessee namaan arrabsitu kana harki kee ragaa sitti baha jaallateeti miti jasanni keenna guutun arrabni ragaa sitti baya ijji ragaa sitti baya
gurri ragaa sitti baya, harki ragaa sitti baya, luyni ragaa sitti baya, hattaan qaamni saaladhaa ragaa namatti baha guyyaa qiyaamadha. Wallahi wa billahi dhugaadhaa feetami. Yaa Rabbi guyyaa sanii osoo naani naasayin je'uun gidditti naanaaso'e. Anallee miidhaa taasisi araba jawa. Osoo gartee hin naasayin je'uuni gidditti natti naasa'e yaa Rabbi. Gurrilleen osoo ati waan hin tana naan hin dhageeffatin je'uuni naan dhageeffatee je'a guyyaa qiyaamadha. Ijjilleen osoo naan hin laalin je'uuni naan laalte ebalu naan laale guyyaa qiyaama. Akkanatti ragaa sitti baha abbo. Qaamni saalallee luichi deemtee itti dhayitellee osoo nani bakka kana naan dhaabiniin je'uuni naan deeme dirqitti. Qaamni saalallee osoo ani haraamadinaa kana narratti raawwatin hin geggeessin je'uuni giddittiin hin asee. Garteetiin naan dalagee jechuun bitaa guyyaa qiyaamadha. Sigale wallahi hin dagatin warri amma finciltu kun koomenti amma barreessitu kana yaa Rabbi osoo gartee nama kana hin miidhin je'uuni gidditti naan barreessee jechuun bitaa guyyaa qiyaamadha. Amma jawwaalli sibira jira ka qubee afaan Oromoolee qaceelchiteen barreessine numaa taphattabda akka nama barjee barreessuti. Awoo siifin himaa dhageeffadhu yaa miskiina wallahi akka ta'eef of miidhaa jirtu. Nama arrabsuu irratti qooda tokkoffaadhaa fi sharafa tokkoffaadhaa qabna anaa fi ati. Sigale ittaqillaha rabbaka yaa shabaab rabbii keessi uume sodaadhu. Wallahi boru gadi galuun kheen ollamu ani wanni siidhaamu feetu qarqaarii feetu dhiisi ofiin miidhin namallee miidhin. Wallahi tanaanin siidhaama lubbuu kiyyaa fi ofiillee nama dhibba takkaa fi wayii azirtu kun rabbii keessi uume sodaadhu ofiin miidhin obboleessa kiyyaa obboleettii of miidhaa jirta. Wallahi bakka feete yoo deemte koomentiin taane namaan barreessin ansiifin dhaama. Namaan xiqqeessin namaan arrabsin sii ta'u fayyadamisii ta'uu baattu jalaa deemi waan hin sani. Wallahi suma dhugaati. Ebalu akkasii ebalu akkanaa kana guyyaa qiyaamadhaati. Mindaan maaltu si naqe waan namaa keessa maaltu si galche badiin ta'e akka rifeensa mataa keenyaa daran ka caalu nurra ol guutee maasiyaan ta'e nayyuu nurra jirti. Ati immoo maaliifin kana maa baatta? Guyyaa qiyaamaa jedhe nabiin alama alayhi salaatu wassalaam dirree addunyaa tanarratti gaafa re'ee gaafa qabdu miite guyyaan sun immoo guyyaa re'een gaafa hin qabdu re'ee gaafa qabdurraa kafalattu jedhe nabii alamaati alayhi salaatu wassalaam. Re'een gaafa hin qabne asirratti miidhamteemi guyyaa qiyaamaa immoo re'ee gaafa hin qabne santu re'ee gaafa qabdurraa kafalata. Ilmi namaa kuni achi ilaalee eegaa gartee isaan walirraa kaffalatanii geessanii rabbiin biyyattii jijjiiree turaaba isaan taasise dhabamsiisa jedha. Maal qabanulleeni osoo akkanatti biyyee taanee daaraa taanee dhumanne jedhan laalanii guyyaa qiyaamadha. Akka gaarii sitti fakkaati. Wallahi bilbilaa wallahi gisee takka takka wagguu waan hin kana haasa'u waan hin isinitti haasa'u kana waatu caccabsiina godha wallahi. Akka nama waan jabaa jannata keessa seenee sanuu miskiinni yaa subhaanallah. Ka ofii rakkoo keessa jiru ka ofii xiqqaa keessa jiru deebisee nama arrabsa nama xiqqeessa. Ka eebii isaa odoo rabbi gubbaratti ol baase wallahi nama fuuldura hin dhaabanne. Ta dalagaa isaa odoo rabbi gadi baase nama fuuldura dhaabatuu miti. Sagalee namaatu wagguu dhaga'e gartee silaa boolla seenu ta namaa maaliifin qaraanan je'eebidha. Arrabaa kana mee tiifadhu obboleessa. Yaa subhaanallah. Yaa aboo harka kana tiifadhu rabbii je'iiti. Si harka jira mallayni si harka jira duniyaan. Ittaqillaha rabbaka yaa shabaab. Harkaan taabtaa godhaa jiru shabakaan akka sagalee isaanii qabu. Ni deemna. Aboo barisiin jira wallahi yaa miskiina ergama rabbitu asirraa deemi bar salawaatu rabbi alayhi wasallam. Nama qoree wallahi karaa isaan irra baan irra qoree nama waraanne. Nama gaafa ummanni Xaa'iif daaraa isaan gootee xiqqaa fi guddaan itti gadi yaa'ee Nabi Muhammad irra diini akka bishaanii dhangala'e dukkantii itti buutee yaa rabbi garan dhaguun dhabee dukkanni natti buutee je'ee baramu. Rabbiin maleeykadhaa godhee fi waggalee fi gartee maleeykichi itti dhufnaan siifin na ajaja rabbiini je'eni bara ummata Xaa'iif tana mee itti na ajaji tabbuma lamaanii walitti si maxxansaa je'eni. Mee dhageeffadhu yaa tayyuusa. Yaa nama akka khiyyaa ganamaa galgala nama nyaachuun nama xiqqeessuu fi nama arrabsuun kee ta'e homee dhageeffadhu. Ima fiidamee gattaa i dhageeffadhu rabbii jedhe. Mee xiqqishuma sabarii gattaa i dhageeffadhu mee.
ati maal goota bakka kana geemarri maal hojjeta geemiin maal hojjeta oduu nabii irraa maaltu si gahe maal goota ati oduu nabitti na jamtu oduu nabii maaltu si naqe maaluma feeta ati oduu nabii nyaattee dhuyte garaan kee guutudha uffatte deemte haxaayatte dhiqatte maal goota kanaan alatti oduu nabii irraa maaltu si fayyade wallahi miskiin wallahi wa billahi namni na kaanaaf si hidhaa miidhamaan hin jiru addunyaa tana keessa. Harkaan taattaa godhaa jiru dhaggeeffadhaa sagalee kana. Wallahi sagalee. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaaz Isuba kana obboleessa kiyya obboleettiti. Ifamaa waan tokko jedha xiqqoo wayii jedhu nagama. Ustaaza gaafadhu baay'ee kan siidhiisa. Saaluma jedhama. Jecha isaanii kana silaa jecha bareedduu. Illaa iccituu miti itti deebi'ama haasichi sisuma waa biraati miti waa hidhuma obboleessa keenya kanarraati malee waa biraati miti. Namni tokko waa'ee gargaartaa irratti ilaalchisee haasa'uu barbaade namni tokko qaama guutuu ituu qabu bifa seera shari'aa keessatti gargaaramuu ni danda'a isa jedhu qofa. Kanuma qofa gaafii ustaaza gaafadha. Qaama guutuu rabbi isaa kenne ituu qabu hojjetatee buluutuu danda'u cabsee jechuudha. Humna dargaggummaa kana ituu qabu. Siifin deebisa obboleessa. Siifin deebisa. Kanaaf kennaa waan kana ibsa yeroo takka. Inni mucaan kun dhalataa Jimmaati ani ijoollee Baaleettira wanni wal gennullee hin jiru yookaan firoomaa fi miti. Maal jechuu barbaade mucichi kun haadha irraa dhukkubaa ture mana namaa dalagee haadha isaa yaalataa ture akka himatetti. Abbaa irraa dhukkube abbaalleen irraa deemani. Nama ijaan argee jira siyaasa inni oduu baarii musammaatti miilaan dubbataa rooba. Argitee rakkatee karaa bahaa deeme jijjigaa oguu ga'e waan gadi hin deemu hin dhabe waan ol hin deemu hin dhabe mucaan kun. Uffata ofirraan qabu iddoo taa'ee boo'ee uummanni booda ol deebisi gargaarraa gadi hin deemini jedhanii mallaqa buusanii fi wanti kun waan baay'ee nama mormisiisu maal qaba. Ijoolleen beekan isaa akka seenuu fa'aa beeku. Mubaarak musammaa maakii aslii gargaarra jedhaniini hin deemini ol deebi'i waan ittiin hojjetattu nutuyyuu haga sansiif godhaa jedhaniin kun amma waan nama mormisiisu qabaa. Dhiifamaa ustaas sanallee gaafii isinirraa qaba dhiifama naa godhaa hedduudhaan isin guutuu kootiif anis erga silaa dubbadheen ture akkuma Kaadir jedhu kuni mucaa kanaa akkuma inni jedhu kana yeroo sana gargaarsa keessatti hamma erga silaa namni ajjalatti baay'ee tokko namni ajjala jirtan argaa jirtu natti fakkaata arraba baay'eetu narratti adeemsifamaa ture mucaa qaamaan illee hin beeku garuu akka inni jiraataa Jimmaa ta'e akka inni dhalataa Aggaaroo ta'e hin beeka kanas awwantin dhaqee eessaa ati eessa jedhee gaafadhe hin jiru akkan dhagahetti nam tokko waan dhagahe dubbachuun diliin irra jira waan argite malee maaliif sobda jedhamee erga silaas irratti arraba guddaatu adeemsifamaa jira yeroo inni gargaaramu sana keessatti anillee rabbiif jecha yeroo inni boohu haati koo kaansariidhaan dhukkubsattee narraa duute abbaan koo kaansariidhaan dhukkubsatee narraa du'e fira tokkollee waan nattaanullee hin qabu rabbiif rasuulii jedhaati namni rasuula keessan jaallattan namni rabbii keessan jaallattan jedhee gizee inni maqaa rabbiitiif maqaa jaallatamaa rasuula keenya sallallahu alaihi wasallamiin boohee kadhatu sana anuu gargaarsa keessa jira ture gargaareera garuu har'a gizeen an akkas jedhee dubbadhu nama baay'eetu as jalatti nu